ba'uun iyyuu nu gaddisiisa beektuu miti nama galamiti sini galamiti yeroo tokko manaa ba'uun nu gaddisiisa maaliif maal taayuu biyya abbaa keenyaa teenyee yaadne gaafa kana arginu osoo biyya abbaa keenyaa teenyee nyaanne hagabuu keenya bullu sila osoo waan barbaade ta'e dhugaa dubbachuuf hagabuu hin bullu jedheen yaada jechuudha akka kootti garuu isheen ofii ishee deemtee naani jedhee naa malee jechuudha dhugaa waaqayyo dubbachuu fi mana gaarii kan nama qabu waaqayyoodha jechuudha mana gaariitti kan nama qabu waaqayyoodha garuu wanti isinii galuu qabu maal dhaseetani bara kana teekinooloojii baay'ateeti jechuudha waan akkasitti fide malee kaleessa hin gadda abbootiin keenya harmeen keenya haadholiin keenya haala kanaan miti jechuudha kan isaan guddisanii haala kanaan miti jechuudha haaluma gaariidhaan guddisanii guddanii irra geenye dhabanis argatanis hagabuun bushanii beekan jechuudha haati keenya abbaan keenya isa nuti har'a dhala keenya gannee mana namaatti gallee asii maal jennu kana haati keenya abbaan keenya yoo dhabanis argatanis takkaan dhugatanii deemanii beekan jechuudha egaa nuti immoo bara kana dhuguma waaqayyo dubbachuuf barichi bara dhumaa akka ta'e jechuudha namaa gala dhugaa waaqayyo baay'ee waa'ee obboleettii kanaa immoo keessatti baay'ee nama gaddisiisa jechuudha wanta aamulee namaa cabsudha jechuudha dhugaa waaqaa dubbachuudhaaf tole ashama harka fuun akkam jirtu hordoftoota siifan giddoo bakka jirtanitti nagaaf araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu isiniin jecha warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan like subscribe gochuu na jajjabeessaa isiniin jedha kasoo warri maatii koommoo warri kaleessa na jajjabeessaa turtan hammaadhaatti warri nafaana jirtan ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Egaa har'a immoo waa'ee obboleettii kana qabadhee nuuf jira obboleettii kana hundumtuu namni dhagaheeru hin jiru garuu dhagaheeniiru namni dhagaheen hin jiru egaa haa ta'u obboleettii kanarraa waa tokko baranna yoo innis immoo sagalee guddaa isheedhaaf taana jennee abdii guddaa qabna jechuudha. Egaa obboleettiin kuni kan isin jiraattu Joordaan keessa yookaan Joordaan keessaa hojjetti jechuudha akkuma qofa akka kee jireenya ishee fooyyeffachuuf jecha kan ishiin biyyaa baatee dhufte jechuudha. Egaa haa ta'u carraan namaa hireen dhala namaa garaagaraa mana gaariinis jira mana yaraanis jira jechuudha. Egaa haa ta'u kan ishee immoo mana hamaatti ishee qabe jechuudha. Egaa obboleettiin keenya kuni maaliif akkuma nama tokko hojjechuuf mana baatee garuu manni ishee itti galtee mana hin taane yookaan mana hamtuu turte jechuudha. Niitiin hojjechiiftuun ishee baay'ee hamtuu turte jechuudha. Egaa obboleettiin kun erga dhaqxee ji'a kudhan kana guutuu mana isheetii hojjechaa turte haa ta'uyyuu malee ji'a sadii muluu hojjedhe jette sagalee ishee dhageessaniitu tiktok irratti gadhiifteetti baaraalee ishee dhaabee jira jechuudha sagalee ishee baay'ee jechuudha. Ji'a kudhanan hojjedhe jette ji'a kudhan hojjedhe keessatti ji'a sadii guutuudhuma sirrii gaarii yookiin haala gaariidhaan hojjechaa ture jette gaafa ji'a sadii fixuu damooza koo gaafadhe jette gaafa niitii kana damooza koo gaafadhu isheenis damooza koo kana naa kennuu hin dandeenye jette damooza koo naa kennuu hin dandeenye jette. Gaafa nani gaafadhu damooza koo gaafan gaafadhu hojii ulfaataa wantoota humna isheetii ol ta'an wayii wantoota mucaa kanarratti dhiibbaa guddaa geessisuu danda'an wanta hojii akka fooxee minxaafii lafaa miicuu wantoota akkasii na hojjisiisuu jammarte jette miindaa koollee naa kenni jennaan sin ajjeesa hin dubbatiin naan jettee jette. Egaa haaluma kanaan haa ta'u bakka adeeman jecha maaliif namni jireenya kee keessatti waan hundumaa lubbuu kee oolchachuu filatta jechuudha. Egaa obboleettiin kunis akkasuma lubbuu ishee oolchachuudhaaf filannoo guddaa caashifatte jechuudha. Egaa miindaan kan hojjettee kan isheen halkanii guyyaa dadhabetoo hin jedhiin beeloftee beela osoo hin jedhiin dheebottee dheeboo osoo hin jedhiin himaa ishee cobsaa rakkina hunda danda'aa ji'a sadii hojjettee egaa birri ishee otoo isheedhaaf hin kennin amma immoo maal gooteeni hojii hin taane jechuudha gaafa isheen birrii jettee gaafattuun lubbuu keessi balleessa jetteen jechuudha. Egaa lubbuu koo balleessuurraa yookaan lubbuu koo miidhuurraa jireenya isa kanaatu gaariidha jettee jechuudha isheen illee jireenya isa kana filatte jechuudha. Egaa haa ta'u mucaan kun gaafa isheen wanni jettu minxaafii kana miicii jettee sagalee ishee baay'ee nageessanii jirtu waan ta'eef minxaafii kana miicee tananuu darajaa sagadiirraa minxaafichi waan baay'ee ulfaatuuf deebi'ee immoo bishaan waan qabuuf hojiin akkasii immoo shamarran keenya irratti miidhaa guddaa fida jechuudha. Waan ulfaatuuf fuudheen asoolee baasee jette otoon asoolee baasaa jiruutiin na kufee jette mucaan kun maaliif wantichi bishaan qaba deebi'ee immoo baay'ee ulfaataadha jechuudha minxaafiin biyya kanaa baay'ee ulfaataadha jechuudha. Innaan nan kufee jette sa'aatii kuftee sunitti mucaa sun mar'ummaa ishillee jechuudha hin miidhamte jechuudha. Mar'ummaan koo na miidhamee jette guyyaa gaafa sirraa kaasee
dhiigni koo garaa gadameessaa na yaa'a jette guyyaa tokko dhiigni koo dhaabbatee hin beekutti ji'a torba muluudhaaf ji'a sadiicheen fayyaatee malee ji'a torba muluu guyyaa tokko gadameessa koo keessaa dhiigni dhaabbatee hin beekutti mee ilaalaa mee dhugaa waaqayyo mee ilaalaa kana gaafa laaltu maal ta'a yoon biyya koo taa'ee kadhadhee nyaadhee waan barbaade hojjedhee yoo nyaadhee si jechisiisa jechuudha. Egaa erga manaa baatee wanta manaa baatee suniif kaayyoo ishiitiif galma ittiin geenye jechuudha. Mucaan kuni maaliif miidhamaa jirti jechuudha. Egaa haa ta'u osuma kanaa jiru dhiigni koo waan baay'ee na yaa'aa jiruuf guyyaa tokko hospitaala na geessi jedhee itti dubbadhe jetti. Hospitaala na geessi jennaanis hospitaala na geessu jetti baay'ee dhiibbaa garaagaraatu narra gahaa ture jetti. Sababii dhiigni koo yaa'u sunirraan kan ka'e foon koollee qannasaa dhufee jetti mucaan sun jechuudha. Dhugaa waaqa baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa jechuudha waan akkasii maaliif hin nyaanna jennee manaa baanee gaafa gola ormaatti nyaatamnu jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Dhugaa rabbii obboloota koo adaraa keessa mucaa kanaaf sagalee haa taanuu fi lubbuu ishii bakka ishiin jirturraa akka hin bahu barbaanna jechuudha. Maaliif ijoolleen keenya dhufanii asitti baay'een keenya dhugaa waaqa carraa hin taaneen nu gahee carraa hin taaneen miidhamaa jira jechuudha. Dhugaa waaqayyoo kana keessatti immoo warroonni fakkeenyaaf haalli jiru hojii natti ulfaate haalli kana natti ulfaate jennu dhugaa rabbii dubbachuu fi waaqayyoon galateeffachuu qabna. Maaliif lubbuu keenya fayyaa ta'uun keenya waan hundumarra caala. Kanaaf waaqayyoon galateeffachuu qabna jechuudha. Egaa mucaan kuni ji'a torba muluu dhiigni ishii yaa'ee booda bakka dhaqee nan dadhabee jette. Egaa haa ta'u gaafa amma yoon dadhabee kilaasii kootti galeellee ciisi akkasitti hancaara daara koo akkasitti qabdeetu na gottottee fooqii na baafte jette darajaa na baafteetti. Humni maaliif nama ji'a torba dhiigni yaa'ee miti fakkeenya gaafa marsaan lagu yookaan pireedii nutti dhufu guyyaa lama guyyaa sadii gaafa ni yaa'u jechuudha. Hamma nuti qannasnu nutu beekna jechuudha. Baay'een keenya shamarran sirriitti beekna jechuudha. Ji'a torba muluu miti. Ji'a torba jechuun immoo karoora malee yaa'a jechuudha. Inni kun maaltu yaa'a? Dhiiguma keenya foon keenyatu yaa'a malee akka isa sunillee miti jechuudha. Inni sun garuu qophaa'ee jechuudha. Qophaa'eetu xureetu ba'a malee akka kanaa miti jechuudha. Inni kun garuu maalidha? Bakka dhanguma ishii keessaa foonshiitu citaa dhangala'a jechuudha. Dhugaa waaqaa waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Egaa mucaan kun gaafa isa kaan irratti amma maal gooti jettee ani yoo mindaatti dubbadhee mindaa nan kaffaltuu na ajjeesuudhaaf heddii waan ta'eef yeroo hundaa natti dhaadattee egaa kanarraa gaafa isa dhumaasaa dadhabee kilaasii kootti galee ciise jennaanii akkasitti daara koona qabdee anxalaaxalte fooqii na baafte jette. Fooqii na baafteetu achitti mastaawitii dhiqinaan jette baay'ee waan dadhabee jiruuf durayyuu ganamni amma kana yaa'ee dhiisaatii dhugaa dubbachuuf baay'ee ulfaata jechuudha. Egaa mucaan kun jireenya ishee jiraattu moo jireenya akkamiiti mee jennee soo yaadne nyaanni hin jira dhugaatiin hin jira. Kana immoo ani foon ishee irratti waan akkasii ga'e waan akkasii immoo hin argattu jechuudha. Walumaa galatti mucaan kun isinii gala miti walumaa galatti hin argattu jechuudha. Egaa gaafa kaanitti ol na fuutee na baafte fooqii irratti gaafa ol fuutee na baaftu kana dhiqinaan jette mastaawitii dhiquudhaaf masilaalii keewwadhee tanaan darajaa lammaffaarraa otoo niqaa jiruutiin kufee jette. Dhugaa waaqa yaa carraa shamarran keenya jechuudha. Dhugaa dubbachuuf otoo mastaawitii dhiqaa jiruuti fooqirraa na kufee jette. Fooqirraa gaafa kufu ilkaan koo lama cabee jette. Ilkaan koo lamatu cabee akkasuma dugdi koollee na cabee jette. Durayyuu immoo gadameessi koo gadi naa bu'ee gadameessi koo waan yookiin mar'ummaan koo waan bu'ee jiruuf gadameessichi gaa sababii mar'ummaan bu'e irraa kan ka'e dhiiga akka malee jechuunsaa jechuudha. Egaa ammas ilkaan koo lama cabee deebi'ee immoo dugdi koo cabee jira. Ol jechuuf gad jechuu dadhabeen jira. Haala inni keessa jiru baay'ee ulfaataadha jettee dubbatti jechuudha. Egaa mucaan kun ji'a 10 muluu haala tokko malee birrii tokko malee qarshii tokko malee hojjettee egaa dhugaa waaqayyoo dubbachuudhaaf hojjetteeyyuu erga hojjettee mootoo damooza ishiidhaa kennanii isumaan illee deemtee yaalamuu dandeesse jechuudha. Mucaan kun tokko nama maatii mucaa kanarraa abdii guddaa eeggatu yookaan waree gurguranii yookaan maal jedhanii ishee erganiiru jechuudha. Tokko isaa hin arganne wanta hojjettetti hin arganne lammaffaan fayyaa ishee hin arganne har'a mucaan kun gaafa as keessaallee baatee itti yaalamuudhaaf baay'ee ulfaataadha jechuudha. Dhugaa waaqa waan itti yaalamtu har'a birrii tokko hin qabdu taanaan baay'ee ulfaataadha jechuudha. Egaa obboloota koo adaraa keessan warri sagalee mucaa kanaaf ta'u barbaadan adaraa keessan sagalee isheedhaaf ta'a warri
keessattuu ijoolleen Joordaan keessa jirtan haala ishiin keessa jirtu keessatti ishii gargaaraa ishii baafuu dandeenya warri jettanii adaraa keessan sagalee ishiidhaaf ta'a isiniin jechuun barbaada. Maaliif nuti wal malee hin qabnu eenyumtuu lafa kanatti nu gargaaruu hin danda'u. Waaqayyo irraan kan hafe namni haala kam keessattuu homaa nuuf gochuu hin danda'u. Garuu inni guddaan kadhannaadhaan waaqayyo yoo waliif kadhanne inni caalu isa kanadha jechuudha. Qaama wal biratti argamu irra kan caalu kadhannaadhaan waliif argamu waan hundumarra caala jechuudha. Dhugaa waaqayyo dubbachuudhaaf akkasuma immoo ijoolleen Joordaan keessa jirtan mucaa kana gargaaruu sirriitti dandeessu jechuudha. Maaliif bakka ishiin jirtu hundumaa himattee jirti jechuudha. Mucaa kun lookeeshinii ishii waan hundumaa ergattee waan jirtuuf jechuudha. Dhaqxanii baasuu hin dandeessu jechuudha. Egaa warri kaampaanii yookaan warri biiroolee itti bilbilannaan 200,000 kanfaltee galuu dandeessanaan jedhan jettee dhugaa waaqayyo ilaala. Kan ji'a 10 muluu achi tola hojjechaa hafte irra kan immoo dhukkuba hamma kanaatiin dararama hafte irratti hafee amma immoo warroomti biiroo yookaan warri ishiin itti wanni jetteellee 200,000 fiddee baatee galuu dandeessanaa jedhan jette jechuudha. Dhugaa waaqa jiraataa mee ilaala jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Dhugaa waaqayyo yeroo baay'ee dubbachuuf Joordaan keessatti ijoolleen keenya dararaa hamaatu irra gaha. Maaliif tokkoon ijoolleen keenya yoo waa'ee galuu yookaan yoo miidhamanii gara biirootti himatanii dabaddabaatu irraan gahachuudha. Lammaffaan immoo birrii kaffalanii akka isaan gara biyyaatti galan godhu jechuudha. Ijoolleen keenya immoo birrii kaffalanii galuudhaaf jechuun baay'ee ulfaata. Maaliif hin qaban otoo qabaatanii maal gochuuf gara biyya kanaa dhufu. Asitti immoo erga haalli isaaniif ta'uu deemu ammas wanni jechuudha. Maaliif isaan kana tokko ta'anii kan isaan ijoollee keenya miidhaa jiran jechuudha. Eenyutu eenyuree isaan tokkuma walumaaf dubbatu jechuudha. Egaa kanaaf ijoolleen keenya immoo warroonni haala gurguddaa keessa jirtan yookaan warroonni nama gargaaruu dandeessan adaraa keessan obboleettii kana nu gargaaraa, obboleettii kana nu baasaa, lubbuu ishee nuuf oolchaa isiniin jechuun barbaada. Akkana immoo sheer godhaa adaraa keessan sheer godhaa obboleettii kanaaf dabarsaa isiniin jechuun barbaada. Egaa maaliif obboloota koo carraan obboleettii kanarra gahe unurra hin gahin. Dhugaa waaqayyo dubbachuu fi eenyumarrayyuu hin gahin jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabnaa waaqayyoon kadhachuu qabna jechuudha. Inni dursaa mucaa kanaaf lafa ishiin jirtutti amantii keenya yaa waaqayyo nagaan ishii baasi mana kana keessaa jennee ishiidhaaf kadhachuu qabna. Maaliif kan hojjettes haa baduu kan hamma kana wanni haa baduu garuu kanaan boodatti mucaan kun biyya qabdii lammii qabdi saba qabdi dhugaa dubbachuuf hojjettes boru hojjettee deebisuu hin dandeessi. Garuu mucaan kun lubbuu ishee yoo fayyaa ta'e lubbuu ishee yoo jiraate lammii ishee biyya ishee yaallata jechuudha. Dhugaa waaqayyooti. Boru yoo nama taate haala kana keessaa yoo baate lammii ishee gargaarte akkuma ishee har'a gargaaramtee yaalamuudhaaf feetu akkanuma boru isheenis nama taate nama guddaa taate akka isheen lammii ishee gargaartu abdii guddaa qabna jechuudha. Kanaaf adaraa keessan mucaa kana lubbuu isheetiin baasaa hamma dandeenyu hamma humna keenyaa mucaa kana gargaarree hin yaallanna jechuun barbaada. Ani yaada kootti inni kuni dhugaa waaqayyoo dubbachuuf baay'ee na gaddisiise jechuudha. Egaa waan akkasiis hin jira amma nama jechisiisu gubbaa nama geessa jechuudha. Maaliif ilmi namaa nan nyaadha jettee baatee yookaan nyaatamtu jechuudha. Keessattuu shamarran keenya dhugaa waaqayyoo dubbachuuf kan biyyoota kamiirraa addadha. Fakkeenyaaf biyyoota namaa kana deemanii kan hojjetan baay'ee isaanii jira. Akkasuma Filiippiyoos deemanii hin hojjetu. Akkasuma warroonni Keeniyaa, Kanaadaa miti warra Ugaandaa warroota baay'eetu hojjeta. Garuu dhugaa waaqayyoo dubbachuudhaaf kan akka keenya kanaan jiru jechuudha. Kan akka ijoollee Itoophiyaa hin jiru si'uma jechuudha. Maaliif akka akkas ta'e akka carraan keenya kana ta'e hin beeku jechuudha. Dhugaa rabbii nuti gaafa manaa baanu rakkina mo'achuuf walii keenya waan isaan qaban qotiyyoo tokko saataatu gurgursiifnee manaa baana jechuudha. Maaliif rakkina mo'achuuf hiyyummaa mo'achuuf jechuudha. Garuu gaafa dhufnee asitti immoo jireenya keenya isa kaleessaa jiraannu irratti wanti nuuf dabalamu yookiin wanti nuti arginu cunqursaa nutti baay'atu baay'ee ulfaataadha jechuudha. Egaa kanaaf adaraa keessan obboloota koo hasaa isinitti dheeressu obboleettii kanaaf sagalee haa taanu dabarsaa isiniin jechuun barbaada. Sheer godhaa dabarsaaf isiniin jechuun barbaada. Egaa viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadhaa isiniin jedha. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Eebbifamaa turtii gaarii naa qabaadhaa. Shaaloom.